Ashama akkam jirtu bakka jirtanitti nagaan isiniif haa ta'u jecha ani Dooktara Barraa Olaaniidha. Gargaaraa Piroofeesaraa fi Ispeeshaalistii Wal'aansa Dhibee Ijoollee fi Daa'immanii akkasumas barreessaa kitaaba bu'uura fayyaa daa'immaniiti. Hedduun keessan egaa maatii taatanii chaanalii kana sabiskiraayib gootanii na waliin jiraachuu keessan beeka. Haa ta'u malee chaanalii kanaaf haaraa yoo taatan sabiskiraayib godhaatii maatii ta'a. Gaaffii qabaannaan koomentii jala naa kaa'a. Akkasumas kanneen waa'ee kana hordofuu barbaadaniifis sheer gochuu hin dagatinaa. Har'a kan ilaallu waa'ee giinga'uu. Giinga'uu keessumaa daa'imman biratti ijoollee biratti giinga'ummaadha. Akkamitti dhufaa? Gosa meeqa jira? Maatiin immoo maal gochuu qabu? Furmaanni maadha kan jedhu waliin ilaalla jechuudha. So waa'ee giinga'uu keessumaa kan ijoollee as keessatti gabaabsinee ilaalla. Giinga'uun rakkoo dubbachuu ta'ee amaloota gurguddoo afur qaba. Nam tokko hin giingaa kan jennu yookaan daa'imni tokko hin giingaa kan jennu yoo mallattoo kanneen armaan gadii arfan agarsiisedha. Isaanis tokko jalqaba jechaa irra deddeebi'uudha. Fakkeenyaaf jalqabachuuf jalqaba jechaa irra deddeebi'uu akkasumas sagalee dheeressuu. Sadaffaan immoo dubbii gidduudhaan hima tokko keessatti dhaabuun itti fufuu. Yeroo sentensii tokko haasa'an kontiineesliin haasa'an gidduutti dhaabanii itti fufu jechuudha. Akkasumas jecha jalqabaa fi gidduutti dhaabuun itti fufuun humna isaan barbaachisu. Osoo haasa'anii jecha tokko sentensii tokko osoo hin fixin gidduutti dhaabuu, gidduutti isa fixan kana immoo itti fufuu fi humna fayyadamuu jalqabu jechuudha. Ijoollee fi namoonni dhibee kana qaban akka salphaatti dubbatanii yaada isaanii ibsachuu waan hin dandeenyeef amala ofitti aaruu, gad of buusanii yaaduu, dubbachuu fi haasa'uu jibbuu qabu. Yaada isaanii sirriitti hin ibsatan waan ta'eef ofitti gadduu, gad of buusanii of yaaduu, yaada isaanii sirriitti hin ibsatanii haasa'umaaf illee yaaduma isaanii namaaf ibsachuuf illee ofii qabu jechuudha. Akkasumas hiriyoota isaanii biratti illee keessumaa ijoollee biratti qoccolloon ni mudata. Hiriyoota isaanii biratti mana barnootaatti akka dadhabinaatti ilaalamuudhaan akka gadaantummaatti ilaalamuudhaan ittiin qoccolamuu fi ittiin arrabsamu yeroo hedduu isaan mudata jechuudha. Sababa kanaaf egaa ijoolleen rakkoo akkasii qabanii, ijoolleen amala giinga'uu qabanii dhibee kana dandamatanii waliin jiraachuuf amala adda addaa agarsiisu yookaan amala adda addaa fayyadamu. Amala isaan fayyadaman keessaa muraasnis tokko ija keessa ilaaluun dubbachuu jibbu. Lose of eye contact. Ija keessa nama ilaalanii dubbatan achi galagalanii fa'aa yookaan bakka biraa ilaalaa nama wajjin haasa'u. Ni qaana'u waan ta'eef. Akkasumas yeroo dubbatan harkaa fi mataa siifachi sosochoosu. Miiraan fayyadamu jechuudha. Yaada isaanii jecha akka salphaatti waan hin baaneef miiraan fayyadamu harkaaf mataa siifachi sochoosuun yaada isaanii ibsachuu yaadu. Kana malees dafanii ija libsatu. Ammaa ija libsatu. Sagalee dheeressuu fi tasa sagalee guddisuu ni mul'isiisu. Akkasumas dhiphachuuf tasgabbaa'anii dubbachuu dhabu. Tasgabbaa'anii amala dubbachuu hin rakkatu jechuudha. Ijoolleen amala akkasii qaban. Dhibeen kun egaa bakka tokkoo fi haala tokko keessatti baay'ee isaan rakkisa. Yeroo itti cimu qabachuudha. Wantoota dhibee kana cimsan keessaa guddoon tokko bilbilaan haasa'uudha. Yeroo bilbilaan haasa'uu jalqaban kan itti cimu jira jechuudha. Akkasumas maqaa isaanii waamuu. Waan biraa caalaa maqaama isaaniillee yeroo waamuu fedhan moo isa kaan caalaa itti cimu. Yeroo bilbilaan haasa'uu fedhan itti cimu. Bakka namni baay'een jirutti dubbachuu immoo gonkumaa itti cimu. Bisuma sila xiqqoo fooyyessanii haasa'aa turanii yeroo seminaara dhiyeessan yeroo bakka sagantaan wayii jiru miitingii wayii jiru taasisan immoo baay'ee isaan rakkisa jechuudha. Dhibee kana dhoksanii dubbachuuf yeroo yaalan itti yaadanii akka giingaa hin jirre yeroo dhoksachuu yaalan immoo itti cimu. Akkasumas yeroo aaranii fi yeroo baay'ee gammadanis dubbachuu itti cimu. So bilbilaan yeroo haasa'an maqaa isaanii yeroo waaman bakka namni baay'een jirutti yeroo dubbatan dhibee kana dhoksanii dubbachuuf yeroo yaalanii fi yeroo aaranii fi baay'ee gammadan kana yeroo miira keessa galanii haasa'an itti cimachuudha wanti kun. Noormaalii giinga'uun gosa lamatu jira. Giinga'uun Ingiliffaan staatering jedhama. Staateringiin gosa lamatu jira. Tokko developmental staateringiidha. Lammaffaan immoo niwuroojenikidha. So kan jalqabaa kan umurii ijoollummaadhaan dhufudha. Developmental staatering kan jedhamu. Kan lammaffaa immoo sababa rakkoo narvii yookaan dhibee narviidhaan kan dhufudha. Inni kun niwuroojenik staatering jedhama. Mee
giinga'uu gosa jalqabaa ilaalu kan umurii ijoollummaa yookaan developmental stuttering kan jedhamu. Kun daa'imman waggaa 2-5 yeroo itti dandeettiin dubbachuu fi afaan baruu saffisaan guddatutti kan mul'atu ta'ee daa'imman dafanii afaan hin hiikanne biratti caala. Ijoolleen waggaa 2 fi 5 gidduu jiran persentaa 10 amala giinga'uu qabu jedhamee tilmaamama. Akkasumas ijoollee dubaraa caalaa dhiirota irratti harka 3 baay'ata. Haa ta'u malee dhiirota irrattis dubartoota irrattis ni mul'ata garuu dubartoota caalaa dhiirota irratti mul'ata. Daa'imman persentaa 80 ol dhibee kana qaban waggaa tokko keessatti ofuma isaa deebi'ee bada. Ijoollee umuriin isaanii waggaa 2-5 gidduutti ijoollee 10 keessaa tokko irratti ni mul'ata. Hedduu isaanii immoo persentaa 80 ol waggaama sana keessa deebi'ee bada jechuudha. Inni kun giinga'uu umurii ijoollummaa yookaan developmental stuttering jedhama. Daa'imman umuriin isaanii waggaa 2-5 yeroo itti dandeettiin dubbachuuf afaan baruu isaanii saffisaan guddatu kanatti kan mul'atudha jechuudha. Inni lammaffaan immoo giinga'uu dhibee narviin dhufudha. Giinga'uu dhibee narviin booda jireenya keessatti dhufudha. Inni kun niwuroojeniik stuttering jedhama. Kun immoo erga namni tokko balaa yookiin dhibee adda addaan dhibee sammuu miidhan jechuudha. Balaa yookaan dhibee adda addaa sammuurra miidhan yookaan sammuun isaanii miidhame ga'ee booda sababa hariiroon ajaja sammuu irraa gara qaama dubbachuuf nu gargaaran kanneen akka arrabaaf afaanii miidhamaniiti. Akka dubbannu kan nu gargaaru sammuun keenya ajaja kenna. Ajaja kana kan fudhatu immoo arraba keenya, afaan keenya kan kanadha, laagaa keenya. Ajajni sammuurraa ka'e gara arrabaa, gara laagaa, gara qaama afaan dubbattuu kanatti yeroo dhufan yoo ajaja kana kan fidu narviin miidhameera ta'e sababa miidhaa sammuurra ga'e yeroo kana giinga'uun ni uumama jechuudha. Daa'imman yookaan namoonni dhibee kana sababa umurii ijoollummaan godhataniif wantoota maatiin gochuu qaban. Egaa isa jalqabaa developmental stuttering jedhameerra ijoollummaadhaan kan dhufu. Inni lammaffaan niwuroojeniik stuttering. Niwuroojeniik stuttering kun balaan sammuurra ga'e istirookii yoo mudate kan kana dhufa jechuudha. Amma egaa kan ilaallu immoo inni niwuroojeniik stuttering yookaan dhibee narviidhaan dhufu kun yaala barbaada. Mana yaalaa geessanii dhibee sana fayyisuu barbaada. Haa ta'u malee amma kan ilaallu daa'imman dhibee kana sababa ijoollummaa yookaan developmental stuttering qabaniif kan ijoollee jechuudha. Kan waggaa 2-5 gidduu maatiin maal gochuu qabu kan jedhu immoo ilaallu. Tokko bifa dheekkamsaa fi adabbiin sirreessuu yaaluu dhiisu. Akkasin dubbatiin akkasin godheen itti dheekkamuun kan caalu itti cimsa. Daa'imman dhibee kana qaban sababa umurii ijoollummaa jechuudha. Itti dheekkamuu fi adabbiin sirreessuu yaaluun sirrii miti. Lammaffaan kan gochuu qabani suuta itti dubbachuu fi akka isaan suuta dubbatan gochuu ariifachiisuu qabna. Suuta itti dubbachuu qabna. Akka isaan suuta dubbatan gochuu. Yeroo isaan dubbatan gidduutti akka kutuu dhiisuu. Yeroo isaan haasaa jiran immoo haasaa isaanii gidduutti kutuu dhiisuu. Yeroo isaan haasa'an akka isaan openly yaada isaanii firii ibsatan haasaa isaanii gidduutti tunkutiin yeroo kennuufii qabna jechuudha. Akkasumas waliin dubbachuun akka isaan dubbatan shaakalsiisuu. Akka daa'imman yookaan ijoollee mucaan dhibee kana qabu sababa kanaan of hin jibbine yookaan akka isaan ofitti hin qaanofne jajjabeessuu. Hamileen isaanii akka gadi hin buune jajjabeessuu. Wanti kun kan ji'a 6 fi isaa ol irra turuu fi akkasumas kan hin banne yoo ta'ee fi daa'imman sababa kanaaf dubbachuu sodaachuuf dhiisuu yoo godhatan ogeessa fayyaa mariisisu. Humnaan sirreessuu dhiisuu itti dheekkamuu sirreessii dhiisuu suuta itti dubbachuuf akka isaan suuta dubbatan gochuu yeroo isaan dubbatan gidduutti adda kukkutuu dhiisuu waliin dubbachuun akka isaan dubbatan shaakalsiisuu akka isaan immoo ofitti hin qaanofne yookaan of hin jibbine jajjabeessuun dirqama maatiidha jechuudha. Magaalatti kan beekuu qabnu tokko ijoolleen dubaraa dhibee kana qaban warra dhiiraarraa carraan dafanii bilisa ta'uu isaanii olaanaadha. Akkasumas maatii keessa kan dhibee kana waliin guddatan jiru yoo ta'e carraan baduusaa olaanaadha. Tarii immoo abbaa yookaan haati yookaan maatii keessa namni giinga'aa guddate yoo jiraate carraan turuusaa xinnoo ol kaa'aadha jechuudha. Daa'imman dhibee kun umurii waggaa 3 booda jalqabee kanneen waggaa 3 dura jalqaberra carraan baduu dhiisuu ol kaa'aadha. Waggaa 3 dura jalqabe taanaan carraan baduusaa ol kaa'aadha. Waggaa 3 booda taanaan immoo carraan baduusaa istiin ol kaa'aadha garuu kan waggaa 3 dura jalqaberra xiqqoo gad bu'aadha jechuudha. Waan dhaggeeffataniif hedduu galatoomaa turtii gaarii.